akkasiif hin godhu yoo hawaasni kun walitti qabamne siif goone malee namni tokko waa tokko nama gochuu hin danda'u si galaami kanaafu dhiisan jechuudha malee amma maallaqa guurree si kanamee Iroopiitti deemtu suni wayyaadhaa ubar khabar du'aa harka jiru Oromoon fuudhaa hin jirtuun si jechaa jira garuu namni rabbi laafisee si gargaaru obboleessa koo ani sirran dhaabbadhu jechuudha si gargaaru kaawuntii khaymadhu akoontiin kuma tokko 72 yookiin koomentii barreessan sinii barreessu kuma tokko 72 27 83 58 shan Faatuma Muhammad kan jedhu profaayilii jala jira baajoo jala jira. Okay, magaalaa tam jirta Liibiyaa si gaafataa jiran. Zawaaraa maal jedhama? Zuhaaraa jira guys. Ifama wallahi jechuudhaan dubbachuudhaaf hin barbaadu kana bakka wallahi jechuudha jaalladheeti miti isin jira. An ijoollee Addis Ababa kan jedhu gaangisarii wallahi ijoollee hiriyoota koo ijoollee jaha wajjiniin kan ka'e wajjumaan beektaa Finfinnee keessatti dalagadhaan ture Fildooroo keessatti immoo mana hin qabaayyuu na jalaa diigamee dhiiseen dhufe bakka dhugaa rabbi jechuudha jaalladheeti miti. Namni haatuudhaaf miti haqqi namaa nyaachuudhaaf miti. Sabiyyummaadhaan waan qabu na jalaa. Yoo ati amma egaa bira dabarre barsan dhuguma sani bira dabarre jira rakkoon hin jiru san si gaafachaan jiru akkaawuntii khaymadhu irran deddeebii waan tokko irra deddeebitee ammas dubbiin achi barabbaruu fakkaatti ni beektaa waan takka amanni gisee namni jee irra deddeebitee nama amansiisuuf hin jirre wanti jeen waan darbe bira darbii amma akkaawuntii kan kee himadhu Oromoon si gargaara ammallee anillee waan hunduu si gargaara. Himadhu kuma tokko 72 27 83 58 shan Faatuma Muhammad kan jedhu kan obboleettii goote. Waan barbaadde jechuudha dandeessa. Isaanii fii'achaa jiran ammas koomentii jalatti. Achi. Eeyyee boota bakka bishaan safaruma sana jechuudha bakka bishaan deemamu safaruma sana achi baheen dura bakka kanaan dura baheen jira hasin jira. Waan barbaadde jechuu barbaadda abbaa koo wallahi hattuus maal ta'u maamala barbaadde jechuu dandeessaa an jaalladheeti miti qaalii wallahi rakkinaan rakkadhee ilaale rakkinni wallahi namni jaallatee jamaa irratti hin bu'u dhugaa rabbi jechuudha ana hattuu ta'us rabbiin na beeka keessa koo. Ati amma gabbaatee dalagattee galuu hin dandeessu? Biyya kana keessatti kan baasbooran qabu bara baasbooran qabu. Bar halal Liibiyaa kana keessatti laal tortoree dhukkubsatee madaa'ee namni hundi Oromoon hundi hin gargaaru jedhee dhukkubsatee ilmaan hojii meeqaatu jira si galee? Nagali. Akka carraa wallahi jechuudha akka dhiqqaa jechuudha qabamtee gurguramu. Dalagaa namni beekoo namni dalagaa beekoo warri si galchuu jiraate siif qoyme. Mee ijoollee Liibiyaa jirtan Zuhaaraa moo Zahaaraa warri jirtan qottaa gara. Ottu bay sariinsi national neuchi. Ottu bay. Kan gargaartu zirtee sayyiti. Neuchi.
Kota warri Zuhara moo Zahara jirtan kottaati warri dalagaa isa galchuufaa dandeessan gargaaruu dandeessaniin kotta gargaaraan. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagami. Nagaa akkam? Ay, ani isa gaafii tokko gaafachuu barbaada beektaa? Gaafadhaa warri gaafii qabdan hundinuu rakkoon hin jiru. Inni bakki inni jiru kuni wallahi dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa dubbanne Zuhaaraa miti beektaa? Dubartuun beeknaa na asuma keessarraa beektaa? Ayyee. Garuu manni keenya baay'ee matu ka miidhameetiin bakka baay'ee jiru jira. Wanni kana fayyadamuun immoo isin biratti illee fudhatama qabaachuu dhabuu danda'a. Hawaasa biratti illee fudhatama qabaachuu dhabuu danda'a beektaa wanni kun. Garuu inni bakki inni jiru Zuhaaraa miti. Bakka inni jiru beekaa. Akkanattuu beekaa. Na waan kana osoo wanni gootanii. Mee bakka jirtu himee dhugaa jirtu ati ani iyyuu nima malee. Kirimiyaan ture kanaan dura Kirimiyaa keessa bahee jira Zuhaaraa gara Zuhaaraa jira Kirimiyaa keessa. Ammallee Kirimiyaa Wash Masrii jirta ammallee Kirimiyaa Wash Masrii jirta. Wallahi laazim hin jiru wallahi laazim bahee jira. Viidiyoo reebii wayitaati kaameraa gargalchitu argee ture bara. Wallahi duubaan jira. DSTV duubaan jira mana saanduushiitu duubaan jira hin beeka bakka maraan beeka. Kirimiyaa miti. Bika mana qulfii qabu sanii bikinni jiru. Bika amma isaa jawu san. Zuhaaraa keessa bootaan akkasiin jiru beektaa Zuhaaraa keessa illee hin beekna bootaan biraa Zuhaaraa keessa bootaan akkasiin jiru. Zuhaaraa kan jedhamu kun bakka bishaan irraa ijoollee fe'an malee magaazina malee iddoon jireenya nama dhuunfaa abbaa mana kireeffatee jiraatu ta'e malee bootaan akkasiin jiru beektaa. Safara waan mana dhuunfaan kireeffatee jiraatu malee. Akkuma manuma kan kireeffame anis manuma kireeffamaatis hin jira bara. Iddoo bishaaniiti Zuhaaraan siddatanyaan awaran hin taa'u beektaa siddatanyaan nama bishaan deemu malee hin taa'u. Siddatanyaan nama bishaan dallaalonni gidee baay'ee na dhaggeeffadhu qoy. Dallaalonni gidee baay'ee nama bishaan deemu achirraa fidanii magaazina seensanii baasan malee ka Zuhaaraa ta'u warroota of danda'e bichaadha. Warroota of danda'e asitti jireenya oofatan bichaadha malee Zuhaaraa keessa bakki taa'an akkasitti hin jiru. Wallaahi hin jiru. Amma bikinni Eurooppii irraa itti deemanii? Yaa Zuhaaraan bakka Zuhaaraa yeroo dhuftu kana Zuhaaraa magaalaa keessa siddatanyaan abadan hin deemu. Zuhaaraa yeroo dhuftu magaazina xuulii seenta malee Zuhaaraa magaalaa keessa hin teettu. Magaazina seentaa magaazina sana immoo bishaan irraa fe'amti. Jara kireessan nan gaafadhama. Bakkuma seesaa. Anis haaraa. Ayyee Zuhaaraa safara kam jirta? Ashii Zuhaaraa safara kam jirtaati? Ani hin beeku safara isaa sirriitti hin beeku torbeedhamoo maal iddee safara kana. No Zuhaaraa karaan gadi bu'uu hin jiru beektaa Zuhaaraa karaan gadi dhufanii hin jiru amma rakkoodha. Laasaa bakka maraan beekaa. Safara isaa qoy nan gaafadhama ijoolleen jiran nan gaafadha qoy. No Zuhaaraa safara bootaan akkasii jiraatan hin jiru. Zuhaaraa sitti taayimu qoy na dhaggeeffadhu yeroo akkamitti qabadhuuti. Zuhaaraa tiraapiloos irraa yeroo gad dhuftu bakka tiraapiloos siddatanyaan baay'inaan jiraatu irraa yeroo gad dhuftu xuulii magaalaa keessa abadan hin teettu. Saayiba numartuu asuma jirraa numartuu hin beeknaallee beektaa. Innaa Zuhaaraa yeroo gad dhuftu kana magaazina seentee malee magaalaa keessa abadan siddatanyaan gadi bu'uu hin danda'u. Safara isaa sirriitti barbaadu jechi sirriitti hin beeku bootaa isa qoy nan gaafadhu ijoollee isaa. Zuhaaraa bakka Zuhaaraa waan jedhanitti. Laa Zuhaaraa koomantii jalatti illee ilaaluu dandeettaa koomantii jalatti illee ilaaluu dandeettaa. Zuhaaraa miti bootaan ati jirtu kun naan beekna barsaa Zuhaaraa jechuun bootaa bishaan irraa fe'amtee baatu malee bakka jiraattuu miti bakka jireenyaaf jiraattuu miti. Yoo bishaan iyyuu deemtee qabamtee deebitellee Zuhaaraan jiraattu gad deebita malee kara tiraapiloos gad deebita malee yoo bishaan qabamtee deebite Zuhaaraa jiraachuu hin dandeettu. Silkii laarree giseen gaafii baay'izawee warri koomantii waan hin beekneef ijoollee biyya arabaa jiru waliin biyya arabaa jirraame yaadan kana jira warri biyya tokko jiru hani beeka waan ta'eef haa hima maaliif namni tokko yoo gargaaramuu qabaates Oromoon qoy dhaggeeffadha Oromoon nama fayyaa guutuu qabuun gargaaramtu mana kanatti nama hin dhukkubsanne nama hojii hojjetuun barbaadaati waan itti hojjetu naaf kan naajee mana kanatti nuti mana shaayii mana nyaataa banuun turreefi gaayis maas obdan soo namni ni gargaaru garuu dallaalaan na hidhee dallaala harka jira maallaqa hanqanaa na gaafatanii uffata jijjiirachuu hin danda'u nyaachuu hin danda'u waa meeqa jechuu ture sanuu hayimsiisee ana jechuu miti akkanaa miti akkasii miti jee kanaafuu maallaqa gisee kannitan
jarjara maallaqa kan nu qabdanna fakkaate hin kan tarrakoon hin jiru. Dura adda baafanneeti waan gargaaru qabdan gargaartan dhumatte boru. Yaa ati bakkaa jirtu sirriisti. Nama dhugaatii kubsate nama dhugaan rakkate akka hin gargaaramne goosistanii jechuu. Namni amma boru eenyu amane nama gargaara duba yoo dhugaa addan baafatin. Ati sirrii jirtaa kushaa sirrii jirtaa bara. Hundi kun qoyne. Akkasuma tokko. Yaa warri koomenti akkasuma sana barreessanii garuu ati sirrii jirtaa. Akkasuma warri koomenti waan keessan beeknee fi waan barreessaa jiranii beektaa gargaaramu naam keedan kana warri koomenti keessan beekanii. Innaa dammoo inni bakkaa jiru kana osoo fudhasee Zuwaaraa bakkaa jiru kana jireenyaaf hin danda'amu. Jecheela ammas beektaa safara isaa sirriitti hin beeku sin jechaa jira bana. Zuwaaraa waan akkasii jedhan se'ee jechi nan gaafadha ammas gaafachuu hin danda'a. Zuwaaraa eenyu irraan gadhiisteeti? Eenyu gasuusi lallaas? Zuwaaraan jechi bakka Kiriimiyaati jechuudha. Birrii 50 immoo maaliin tasaafariin dhufe? La. Zuwaaraa taaksii birrii meeqaan dhufte? Taaksii birrii 50. No bro. Taaksiin birrii 50 jiru. Taaksiin diinaara birrii wayii, diinaara 100 wayii malee taaksiin birrii 50 jiru. Jechi bakka an safara isaa hin beeku, safara isaa sirriitti hin beeku siin jedha dhugaa rabbitu. No saaba anallee namni martuu wanni miti beektaa namni akkanattuu yoo wanni kee adeemtee ilaaltee hin dandeetta. Taaksii achirraa birrii 50 dhufan hin jiru. Diinaara 300 dhufta malee. Akkoo bootaa sanan gaafadha. Yoo namni gasii fide nama akkanaatu ganna fidee jedhi rakkoon qabuuti. Yoo namni gasii fide yoo ka'aati birrii kafalte san beekuu dhabuu dandeettaa nama si fide kafalee. Zuwaaraa bakki taaksii birrii 50 tiraapiloos irraa dhufan hin jiru beektaa. Wal fakkaata ammas barbeektaa Zuwaaraa ta'es bakka ta'es ammas gaafadheetan sitti himuu danda'a. Ati bakka jirtu san hin beektu beektaa bakka ati bakka jirtu san hin beekne malee Kiriimiyaa Awaash Masrii bakka saanduushiin jiru duubaan deestiiviin jiru san jirta. Deestiiviin hin jiraan mana ati jirtu duubaan. Hin jiru deestiiviin kan koolne bira hin jiru. Ishii teessoodhaan si duubaan jiru wayitaa kaameraa gargalchitu. Asmoo? No, La balbala gabbee balbala. Kinoo bar kilaasii kennii beekaa maagii kilaasii kennii beeknaa bar. Safaruma bu'aadha kan nan gaafadhuma ijoolles gaafachuu hin danda'a. Kaameraa achi fuuldura zoortime. Ol garagalchi keessa ol walla barkaa. Saayima bakka kana jiraataa turre beektaa waliin jiraataa turre bakka kana hin beekaa beektaa bakka kana ijoollee baay'ee waliin jiraataa turre. Beeku jecha safara isaa sirriitti hin beeku jechuudha. Anis haaraa bakka asitti hin beekne malee bootaan ati jirtu tiraapiloos himaa. Bawaa wajjiraa meetti bira. Dhagee amma bikkaa bara amane bara waa hedduu akka sobeetitti amansiisne bara amane bara amma meebi ammas kanallee yoo sobe rakkoon hin jiru. Soobuu jechuun kana soobuu osoo hin taane safara isaa sirriitti hin beeku jechuudha. Safarri ati hin beekne miti safara maali jedhama kun? Yaa hin beekaa beektaa boota garuu taaksiidhaan iyyuu taaksiin birrii 50 kafaltee achirraa dhuftu hin jiru beektaa taaksii irratti iyyuu wal gatee jira beektaa. Saaba taaksiin achirraa birrii 50 kafaltee gad dhuftu hin jiru. Makaraa meeqaan Zuwaaraa deemtee deebita? Jechi hamma bakki kun eessa bakki kun ati beeknaan eessa an garuu beekuu sin jedha ganan gaafadha gujjoo. Woosh Masrii jirte ishii Woosh Masrii jirta. Gaaffii si gaafa obboleessa keenya dhaggeeffadhu. Rakkoorraa immoo laal gaaffii si gaafadha. Ati amma waa hedduudha. Dallaala harka jira viidiyoo ati waraabde sun viidiyoo hedduu waraabdee turte viidiyoollee waraabdee jirta namni hundi boonyee jirra nama meeqaatu anuu guyyaan itti qabadhes gargaaruu deema si galee dhugaa dubbachuudhaaf dubbii tanti takka naa galuu dinnaanuman nama qoqqoradheetiin waan kana dallaala harka jiraa jettee amma ati dhiise amma san waan hunda waan sobaa san dhiise amma mee ati hojii kana waan akkanaa kana hojiidhaaf qabdammoo moo dhuguma rakkattee kara Iroopiitti deemuudhaaf immoo moo asuma teessaniitiiti hojii hojjetaa jirtan? Wallahi laazimaan gara Awurooppaatti deemuudhaaf. Wallahi laazimaan waa akkasii mana hidhaa keessa iddiin beeku hojii tokko wallahi mana hidhaa keessa. Nama laal akkana hojjetu.